Akkam jirtu nagaa keessanii jechaa dhufnee jirraa jechuudha. Kabajamtoota fi daawwattoota hordoftoota keenyaa. Egaa nagaan keenya lafa jirtanitti sinaa dhaqqabu jecha Oromoo maraan jechuudha. Warreen immoo chaanala kanaaf aaraa isinii ta'e yookiin immoo chaanalli kunitti seenuuf aaraa taatan immoo laayikii fi sabskiraayibidhaan gara chaanala keenyaa kootaa isiniin jennaa jechuudha. Haaluma bara kanaa jiru wal qabateetu waraanni bilisummaa Oromoo akeekkachiisa fi injifannoo cimaa akka fudhatu torbeewwan kana keessaa odeeffannoon qabannee isiniif dhiyaannee jirru keessaa ni hubattu jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo akkuma beekamu erga manaa baanii yookiis immoo baroota hedduu turreerra yookiin immoo turtii dheeraa nutti fudhatee akkuma jiru ni beekama. Haa ta'u malee garuu eega mariin marsaa lammaffaas milkaa'uu didee mootummaan bilchiginnaa paartii uummata Oromoo dararraa fi ajjeesuu malee dideetii wantoota hedduu akkasii kana jala miidhamni uummata Oromoo akka ba'uuf yookiin immoo uummanni Oromoo miidhamuu jala akka injifannoo argatuuf nuti ejjennoo cimaa tarkaanfii hamaa ta'u itti jabeessinee fudhanna jechuudhaan beeksiseera. Waraanni bilisummaa Oromoo akkuma beekamuun duraanii guutummaa Oromiyaa keessa osoo fudhatee iddoo garaagaraatti gaafa haasaamu qaama xiqqaa yookiin namoota 5 se'anii akkuma haasaa turan har'ammoo guutuu Oromiyaa fudhanneerra jechuudhaan beeksifni isaan qabatanii dhiyaatan isiniif ibseera jechuudha. Uummanni Oromoo dararrii fi ajjechaa hamaa keessa seenee waan jiruuf qaamolee mootummaa bilchiginnaa paartiitiin ajjeefamaa fi dararamaa akka jiru ni himama jechuudha. Kanumaan wal qabatee ta'u uummanni Oromoo hagaarraallee bilisummaa fi nagaa akka hin arganne jechuudhaan waraanni bilisummaa Oromoo immoo akeekkachiisa inni akeekkachiise mootummaa bilchiginnaa paartii marii marsaa lammaffaallee didee akka ba'e yookiis immoo waliigalteen illee akka dadhabame ni beekama. Haa ta'u malee kana keessatti immoo ejjennoon keenya cimoo akka qabuu fi guutummaatti nageenya Oromiyaa keenya akka eegsifnuuf tarkaanfii itti adeemuu qabnu itti adeemnee guutummaatti biyya keenya bilisoomsuu qabna jechuudhaan ibsa baasanii jiru. Biyyoota Oromiyaa keessatti karaalee garaagaraatiin uummanni Oromoo miidhaa garaagaraatiin rukutamaa akka jirullee ibsa baasanii jirudha. Karaa uummata faannootiin yookiin immoo dargaggeeyya faannoo dhadhanii uummanni Amaaraa daarii uummatarra warra Oromoo darbee uummata gara Wallaggaa jiru yookiin immoo uummata Caafii daarii isaanirra jiru fageenyaan la rukutuudhaan uummata akka miidhaa jiran baay'ee beeksisaniiru. Haa ta'u malee faannoon Oromiyaa keessa seentee uummata keenya hin tuqxu jechuudhaan iddoo garaagaraa wantootatti wantoota hedduu isaanii arganii yookiin immoo tarkaanfii hamaallee irratti fudhatanii jiru jechuudha. Haa ta'u malee faannoon Wallagga keessatti yookiis immoo kutaalee biyya Oromiyaa keessa seenuudhaan yeroo hannaafillee dhufanii akkatti qabamee uummanni Oromoo fincilaa fi hamaa ajjechaa hedduu keessatti seenanii yookiin qabeenya isaaniillee dhabanii jiru jechuudha. Haa ta'u malee uummanni Oromoo har'ammoo jireenya isaanii keessatti kan barbaachisu nagaa fi tarkaanfiin jireenyaa yookiin immoo lafti nagaan hin jirre akkuma nyaanni dhugaatiin illee namatti hin mi'oomne nagaan akka barbaachisuuf kun irrammoo ce'amee qabeenya isaaniillee aga saamamutti faannoon illee dhuftee keessa keenya galtee uummata keenya miidhaa jirti jechuudhaan waraanni bilisummaa Oromoo beeksiseera. Kanumaa wal qabatee jaarmalloo dirribaa ammallee lafa Oromoon jirutti yookiis immoo tarkaanfiin hamaan waan fudhatamaa jiru yookiin immoo ajjecha namaa waan fudhatamaa jiruuf uummata keenya nuti immoo akkatti ilaallu uummata keenya dararraa fi ajjecha hamaa kana irratti ilaallu wantoota sirreessuu qabna yookiis immoo itti adeemuu qabna kan jedhu qaamoleen marii yookiis immoo waraana bilisummaa Oromootiin ta'in odeeffannoo keenya isiniif dhiyeessinee jirra jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo haga har'aatti illee injifannoon inni gochaa jiru injifannoo baay'ee ulfaataa fi yookiis immoo milkaa'insa qabudha. Haa ta'u malee magaalota hedduu keessa deemanii dhamtoota siyaasaa hedduu isaanillee baasaa haga jireetti odeeffannoon qabannee isiniif dhiyaannee jiru ni beekama. Magaalota hedduu afaan jala seenanii yookiis immoo amma dura kiiloomeetira hedduu 5 jedhanii yookiin immoo gabaasaa turan sanatti har'a immoo magaalota hedduu nama 5 ta'anii akkuma nama 5 jedha sana immoo nama 5 osoo hin taane funyaan jala seenanii jiru jechuudha. Uummanni Oromoo akka dararraa fi ajjecha hamaa keessa seenee kan jiru uummanni Oromoo immoo milkaa'insa tokkollee hin goofanne agaarraa kana ga'utti haa ta'u malee milkaa'insa akka goofatan uummanni Oromoo hundumtuu nuyi kaayyoo keenya fi yookiis immoo haleellaa keenya jabeessinee itti fufna jechuudhaan
obbo Jaarmaloo Dirribaas agaarraatti uummanni nagaan arganne bakka dhugaan hin jirre nagaan hin jiru akkuma jedhee ibsee uummanni arrallee dararrii fi ajjechaa hamaa keessa akka jiru fincilaa fi ajjechaa hamaa kana keessa akka ba'aniif yookiin immoo wanta gochuu qabnu cimnee itti fufuu qabna jechuudhaan ibsa baasanii jiru jechuudha. Kanumaa wal qabatee too Obbo Taayee Dandaas mootummaa Dr. Abiy Ahmed yookiin immoo mootummaa Bilisiginnaa paartii irraa harka fudhachuudhaan yookiin immoo hojiilee gadhiisee mootummaan akka hojiirraa ari'amu godhee yookiin akka miidhamullee baay'ee irratti geggeessaa hamaa godhee tura jechuudha. Kanumaa wal qabatee too uummanni Oromoo kaarraa nama isaaf falmullee hin arganne nama isaaf yookiin immoo bakka buulee hin arganne mootummaanis mootummaa Oromoodha osuma jedhu uummata jeeqaa jira. Kanaaf uummanni keenya aga bilisummaa goonfachiisutti duubatti hin jennu jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo ibsa baasee jira. Haa ta'u malee qophii keenya birootiin immoo aga walitti deemnutti nagaan of jiraatan hin jenna nagaattis jechuudha. Kabajamtoota fi daawwattoota hordoftoota keenya guyyaa itti aanu nama walitti